Kichuu Diraamaa Raadiyoo Barreessaan Qalbeessaa Magarsaa Gulaalaan Masaratabii Production Baatii Media Development Kichuu Kutaa Tokkoffaa Akkam bultee Waariyo bultee fooltee ollaaltee abboo amma sa'aatiin meeqa isuma na gaafachuu baajaajii kan kee dhaabdaa maarree sa'aatii diiskoo gamee qarqateetirraan buune hin qabdaa miti yoo natti himte maal qaba sa'aatii 5 fodhakkaa yetti diiskoon toota hin somne tun maal immoo maafuufta silaana wajjin haasaa jirta araada isaa qabaa mitiire sallee dhugaa jette yoo afuufuu baatte mataan kee akkasitti naanna'u biyya si odeessa atis kilaaskii baajaajii afuufaa ooltaa miti maarree boona afuufe ani hojii dhafan afuufa gaa anis akkasuma kaa maal jechuudha fakkeenyaaf amma kan afuufaa jirtu hojii tokko maleedha maalitti beekte kunoo waa tokkollee dubbachaan jirtu gaa shaakalaan jira maal shaakalta afuufuun boruuf jaanjaa wayi silattis maal beektu akkuma kee moo akkuma kee jette akkuma kee maarree namni akka kan kee kan beeku wallaalee jiraa hin siin jedha akkam maal jette gurbaa akkas kaa akkam na tuffatti gurbattiin tun maal jette amma gurbaa kee deemiti tiksee keessa barbaade gurbattiin nana har'a gurra koo na duuchuuf natti dhufte sitti meeraga gurra kan kee kana kan guuriin gurraa cufe kan akkasii banuuf jedheeti sitti meegaa gurbattiin nana baajaajii kanarraa gadi bu'ee akkan daaraaf daakuu sin goone jetteere jedhe gaa'ee jaanjoo wayii akkuma atin jettaanis jedhe kaa gurbaa waan asin jedhu nan nageessu namoonni baajaajii kan kee dhaabbatanii eegaa jiru gama sitti hoo deemte maal qabaa sitti meegaa akkan gadi siin buune baajaajii kanarraa siin jedheera akkasii ispaartama ayyarirraa buute uffakkeessite bu'ika ela sittime ela kaaraatee kiyyaan dhiitee qilleensarra si oofee raashaadhaan si baasee israa'elii si naannesse waashingitaniidhaan si buuse galgala akka raadiyoon dubbatu akkasiin goone yaa jiruu jette tiruun jedhanii dhageesse kanaafuu wal kabajuu qabna warri dhimma maatii irratti gurri keessanii dhageen har'arraa kaasee ganamaaf galgala obbo Waariyoo akka dhaggeeffattan warri dhageeti jette ammoo adabbii guddaan akkasin irratti fudhatamu beekuu qabdan. akkam oolte waaqoo har'a gabaa milkaa'aa oolte fakkaata fuulli kee ifeera alhamdulillahi magaalaan har'aa magaalaa milkii turte rooba maal harkatti rarraafattee deemtammoo silaa ati akkuma dubartii waa harkaan dhabdu ati silaa hojjijjiiramtu akkuma dubartiitti jette eeyyangaa haadha warraa kootii gaa dhiheenya waan isii barbaachisu hunda shashaqatee tiiviin isiidhaaf deemaa jira wanti ishii barbaachisu kun immoo maalin in agartuu gaa waan ulfataa ta'eefiin bar kuduraa fi muduraa waan nyaata dabalataa isiidhaaf ta'u feestaalaa sanjoo guutuu shashaqateetiin isiidhaaf galaa jira dhiisibbo ati akkanuma dhiira arrabsiisaa jirtu sirumaanii dhugaan siin jedha dhiirri lahoo gabaadhaa galu fooricaa ulee isaa mirmirsaa weeddi isaa hoola fadhiitaa deemu malee akka dubartii waa rarraafatee yoo galuudhaaf sukkisu irraan bareedu dhugaa siin jedha ani kaniin jedhu ilaalchumte ati dubartootaaf qabdu yoomuma jijjiirama laata dhiisi nama nana dubartiidhuma namni dubartiin dhiira jeetu jiraatuba garuu waan tokkootu siin gallee dhagaye rooba dubartiin intala ta'uu dubartiin haadha warraa ta'uu dubartiinis obboleettii ta'uudha maaloo na dhiisi waaqo ilaa haasaa akkanaa sirraa dhaga'uu dhiisiti yoggaa reediyoo waan kana jalqabe hoggasuman ila cufa dhagaye gaa kun yoo qaroomina si fakkaate doofummaadha kanaasumarra firraa dhaabe
yaa doofummaa. Isin warri qaroomtan eessa geessan kun asuma ganda tokko keessa wajjin jiraannaa miti. Beesa dhiisiti haati manaa kee akkam nagaadha? Haati warraa kiyya gaa guutumaa guutuutti nagaya rabbii jee. Ofii kaleessa maali jedhanii dafeetan deemee achumaan isin ga'ee dhumarratti maal taate jedhan. Uummata akka taane barsiin fayyaa qabdi jechuun waanuma ulfaa taatee fi kunuunsiinii fi akkasumatti illee hordoffiin fayyaadha waan isii barbaachisuuf gara dhaabbata fayyaatti kan geessine malee dhukkuba takka illee hin qabdu alhamdulillah. Ani immoo kan naan galle beektaa ila isuma dhiirri tokko dubartiin yoo ulfoofte rarraafatee gara mana yaalaa fiigu kana maal taate? Dhagayi harki diddaaf deemu afaan jooniyyaatu hin seenuu jedhani akkamiin siif gala duubaati garuu wanta koositti himu dubartiin gaafa ulfaataate xiqqaatu hanga guyyaa deessuutti yeroo 4 gara mana yaalaatti deemtee if laaluu qabdi dhagayi. Amma mee mana yaalaa deemtee fi maal dabaluuf? Fayyaa dabaluuf dhagayi fayyaadee hin dhageenye. Fayyaadee suni bar hojii qofa irratti miti mana yaalaatis numa jirti ilmaan keetis akkasumatti illee haati warraa keetillee da'umsaan boodas da'umsaan durattis fayyaa ni argatan. Yaa soba keessan mee adaraa rabbii uumaa waaqaa kan garaa jiruuf hakimiin maal abbaa ishii dabaltiif tole mee sadhiisi kaleessa mee haadha manaateetiif maal dabala? Kaleessa talaallee morma jallis ni beeytaa miti danqar jaaniin karaa garagaraatti isiidhaaf waan barbaachisuudha daa'imaafis ta'e isiidhaaf waan ta'u akkasumatti illee yoo rakkinni yookaan hanqinni dhiigaatillee kan isii mudatu taate isaafis ta'e gorsa garagaraattis argatteeti kan deebite. Nama na oduun taaneen garaan hanguutinii na dhiisime an akkanumaanuu hojiin na dadhabsiisee jira. Dhagayi roobaa keenya. Bar atis na dhaga'uu didde malee silaa jorgee gara mana yaalaatti geessitee isiidhaa silaa laalchifte isiinis taatee daa'imni keetillee fayyaan argatu. Isaanumaaf dhiisime mana koo anuma bulfata na dhageessayi. Kunoo ila haati warraa koo hoggaadhaan walirratti ijoollee afuroon adeessu kana manumatti deessi gaafuma tokkollee mataan dhukkubee hin beeku. Baali kun waan na haraa? Yaa si dhagayi rooba. Yoo ollummaadhaan wajji jiraachuu arga calqabne waggaa meeqa? Waggaa 10 hin ta'u? Hin ta'a malee? Duuboo egumaa naaf ati wal barree hunoo baajaajii tanaas bitattee jorgeen illee wal bartee isiidhaan warroomtee hunoo ilmaan 4 horatte. Eeyyenga kunoo oduma goomattuu nuti keessa teenyee horaa jirra. Eenyutu eenyu waa goomata boo? Namni hundinuu jireenya mataasaa jiraata. Meedhiisi beekaa callifna malee waa baay'ee beenna. Hodhuun irraa herrega keboo dhaabbaduuti. Yoom geessee buutaree mana kee bira? Gahee naaf laga kanattiin gabbu'ee sangootaa nuunoo daaga san jalatti hidhee ture saniin gara gaaddisaatti atti dabarsee as deebi'a. Ani kanan jedhu maali gaaniiti dhumti kanallee naman gargaarre maal niitidha? Yabbaa kiyya okkote aadhaa abbaatu jala tuqataa jettee haatiti jedha gahi jara lachuutu ayaafiin eeggadhaa kanaafiin kunuunfadha. Jedhi gaamee ilaa eenyu akka dhirsatee fi eenyu akka haadha warraa ta'ee walumaa wallaala jiran ti bara kanaamee jedhi gaa. Garuu ati deemitiif laali. Maalan of laala? Surrii ta'e yoo furrii ta'e waliin darbitee jiraatte. Maal jetta gurbaa? Afatti as deebime? Kottume miirtuu gaaddisa kana jala teennee haasofnaa xiqqoo. Yaada gaarii dhageeftii koo dhugaa kee jette. Aduun saayyuu sammuu nama waraana. Akkamitti dadhabeeyyu? Heeyyeen tabbi kun baay'ee cimaadha bar. Xiqqoo ishii teenyee boqonneeti gara hojii keenyaa deemna. Qoree if jalaa kaas qoree goraasan irran ta'in nan badeekaa. Ina garreen tureen bar guddaa galatoomi giiftii koo. Qoraattiin sammuu akka waan mutaa qaramee fakkaata. Mee hojii teenya tana barataa jirtaa miirtuu? Akkamittiin hin baradhu jetteeti giiftii koo. Hojiidhaan ijoollummaa kootii kaasee hawwaa ture waan ta'eef baay'eedhaan itti gammadee hojjechaa jira. Dhugaa jette. Hojii eksteeshinii fayyaa lammii fi ittiin gargaaran akka malee nama gammachiitu sirriitti beeka. Maarree isan jechaa jira miti. Barumsa kee kana hoomee itti fufuu barbaaddamoo? Itti fufuun qaba malee. Dhugaan siin jedha.
Waan akka malee dansaati. Ogummaa kana moo ogummaa biraatiin? Aan akkuma jalqaba sitti meetti. Ogummaa kana garmaleen jaaladha waan ta'eef isaan ala hojjechuun fedhu. Akka malee dansa. Namoonni tokko hojuma kanaayyuu fi kennanii hojjetiisaaf hin rakkatan naan galu anaaf. Gowwoota jedhin. Ogummaa hakkaadha ofii deessee ofii itti kunuunsanii oolmaa sadaa'imummaa sanatti deebisanii ogummaan akka keenyaa kun eessattuun argamu isa dhugaan siin jedha dureettii ko. Dureetti maal taateef fajajjaree siin bari yaadaan qaalitee jirta. Ogummaa isa galata haadha fi ittiin deebisan isa jettettu haadha tiyya na yaadachiise. Akkam? Haati tiyya anaa daa'ima waggaa 5 irraa duute. Wayyoo maal ta'anii du'anii? Daa'umsarra narraa duute. Daa'umsarratti jette? Maan seetamiirtu yeroo ogeeyyiin fayyaa akka kiyyaaf keetii kun manarra deemanii hin barsiinnetti bara mana yaalaatti da'uun akka qaanitti akka saalfiitti ilaalamutti haati kiyya sababa daa'umsaatiin narraa duute. Baay'ee nama gaddisiisa dureettii ko. Baay'een gadda. Haadha tiyya du'aan dhabee gaddullee hardhammoo hadholii bira sababa kiyyaa yoo du'arraa hafayyuu argu hedduu gammada. Dhugaa kee jette dureettii ko. Argaa jirtaa obbo Waaqoo? Yommuu laga ce'ee kunnachis dhufaa jiru. Dhugaa dhufaa jira. Wayyoo otoo argitee naman baay'ee jaalladhuudha. Obbo Waaqoo jechuun nama maatii isaa kunuunsu, ijoollee isaa kunuunsu, haadha manaa isaa gargaaru. Isa dhugaa yeroo gabaabduu kana keessatti waan baay'eedhaan isarratti arge. Hojiin inni mana isaatiif hojjetu. Akkaataan inni itti horii gabbisee, horsiisee, akkaataan inni itti jiruu mana isaatiitiif yaadu isa dhugaa fakkeenya guddaa nama naannoo kanaaf ta'uudha. Dhugaa jettee mirtu san qofa seeta obbo Waaqoo ganda kana keessatti nama dubbiin isaa baay'ee fudhatamaa ta'e. Achittuma wanni inni jedhe takkaan qubaa lafan buune nama baay'ee guddaa. Argeen jiraam. Isa dhugaa namoonni baay'een iyyuu immoo kanuma ilaalaniitu natti fakkaata baay'ee isa jaalatu isa kabajaa jiru. Maal nun argineef immoo obbo Waaqoo. Obbo Waaqoo. As jirra. Akkam jirtu gootota keenya? Nagayoo. Fayyaa keessanii. Nagaa galata isaa akkam jirtan isini? Humaa ta'a hin ta'u hin kayna lakki tataa mee tataa naa jecha kaa'uun baddinaati. Silaa ogaatti isa jiratti ka walaafeeruun dur jirtii walumaan teenya tataame. Ta'a kaamee silaa allas taa'aan qabu maaltu gaariin qabu jedhu mitiire. Kunoo baaluu kanarra taa'amee isin. Hayyee isin nagumaami? Jirra kunoo galatasaa. Galatasaa gaariidha. Meegaa anilleen sangootumaan ganama caayaa jalatti hidhee deemee sun aduun gara gallaan hunoo isaaniitti aduun baateetiin isaan kana iddoon irraa jijjiira jeetiin gamana ba'e isin maaltu haasisin viidiyoo? Maali waanuma jiruuf jireenya haasaa jirra. Gabayaan hardhamaan keessa ooleme. Galatasaa gaariidha. Yeroo dhumaaniin barmeeshaa kiyya hunda gugguree firraa fixeetiin sanboota dafeetumaan jaartii gala jeetiin jarjaraa jiraawuyi. Baga sin arganne kaasumatti nutis mee gara qe'ee keessanii deemaa turreem. Maali nagumaani miti? Kichuu diraamaa raadiyoo kutaa tokkoffaan kanumaan xumurame. Kaatonni akka obbo Roobaatti, Daadhii Tufaa akka Waariyootti, Kadir Filatoo akka obbo Waaqootti, Zamadkuun Waasiihuun akka Dureettiitti, Caaltuu Gutoo akka Miirtuutti, Habaaboo Warqinaa turan.